Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegaleera. Manni maree nageenyaa UN dhimma Itoophiyaa mari'achuu fi kanneen Itoophiyaatii Sudaanitti baqatan loltummaaf filatamaa turuu akka quba qabu UN hime. Haleellaa biraa Horroo Guduruutti raawwateen jiraattonni yaaddoo himatan. Waantota sana akka jirutti kan gaaraa ta'e namoonni hedduun du'anii namni karaa deemullee namni 3-4 amma har'aalee lafaan ka'een jiru jira. Qamadiin Yuukireen irraa fe'amee Itoophiyaa dhaqqabuu gaazexeessaan kana dura butamee hidhamee himu lammata hidhamu. Har'a ganama sa'aatii 1:00 irratti poolisoonni federaalaa dhufanii balbala rukutan. Gobazee dhumatu balbala jalaa saaqe. Waa'ee laga Itoophiyaaf oolmaa guddaa oolee fi kaan dabalee ammayyuu taanaa isinitti himu. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii loltoonni Itoophiyaa nagaa eegumsaaf bobbaafamanii turan eessa akka bu'an hin beeku jedhe. Loltoonni kunneen ergama nagaa eegumsaa Sudaan erga xumuranii booda gara Itoophiyaatti deebi'uu didanii kooluu galtummaa Sudaanitti gaafatanii turani. Qondaalli Koomishinii dhimma baqattootaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii BBC'tti akka himanitti baha Sudaanitti humnaan osoo nafiin baqattoonni lola kaaba Itoophiyaatti akka hirmaatan filatamaa turu ibseera. Gabaasa Qaalkidaan Finfinnee irraa ergee Hirphaa Gammachuu qindeesseera. Waraana waliinii kaaba Itoophiyaatti sadaasa bara 2020 eegalee hordofee dhalattoonni Tigraay 10,000tti lakkaaman biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Sudaanitti baqachuun kooluu galtummaa gaafataa turan. Amma garuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii baqattoota filanii waraanatti dabaluudhaaf tattaaffiin taasifamaa akka ture gabaasa qabatamaa ta'e jalqaba bara kanaatti argadheen ture jedhame. Filannoon kun humnaan dirqisiisuun illee akka gaggeeffamaa ture ibseera Jarmiyaan kun. Gabaasicha argachuu hordofee koomishiniin dhimma baqattootaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii yaaddoo qabu qondaaltota Sudaanitti ibsuun akka fooyya'uu qabu dhaameefii akka ture himeera. Baqattoota Sudaanitti kooluu galtummaa gaafatan keessatti loltoonni Itoophiyaa nagaa eegumsaaf bobbaafamanii turan 650 keessatti kan argaman yoo ta'u harka caalaan isaanii dhalattoota Tigraay. Loltoonni Sudaanitti nagaa eegumsaaf bobbaafamanii turan dararamuu waan dandeenyuuf yaaddoo qabnaa jedhanii gara biyyaatti deebi'uu didan. Sana booda loltoota 250 ta'aniif kooluu galtummaan kenname. Taatullee koomishiniin dhimma baqattootaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii loltoonni nagaa eegumsaaf Sudaanitti bobbaafamanii turan keessaa kanneen hafan eessa akka bu'an odeeffannoon qabu qubayyuun qabu jedhame. Torban darbe Bloomberg qondaala olaanaa Tigraay wabeeffachuudhaan akka gabaasetti garuu loltoonni nagaa eegumsaaf Sudaanitti bobbaafamanii turan kanneen 100 lakkaaman waraanatti dabalamuudhaaf dhiyaa Tigraay seenaniiru. Konkolaattonni 60 qamadii Yuukireen irraa ergamee baatan Itoophiyaa seenan. Qamadiin deeggarsa namoomaa Itoophiyaa keessa barbaachisu baatii tokko dura Yuukireenitti ka'e. Qamadiin kun dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sagantaa nyaataa addunyaan bitame. Akka dhaabbatichi ibsetti qamadiin kun lammiilee miliyoona 1.5 ol ji'a tokko sooruu danda'a. Itoophiyaa biyya waraanaa fi hongeen hubamtetti lammiileen hanqina nyaataaf saaxilamaniiru. Jireenyis qaaleera. Waraan irra deebiin Tigraayitti eegaluun immoo gargaarsa gama Tigraay geessuu rakkisaa taasisuu mala. Kileer Nevel dubbiimtuu sagantaa nyaata addunyaa damee Itoophiyaati. 23,000 metric tons of grain which has just arrived from Ukraine via the port of Djibouti. Qamadiin meetirik toonii 23,000 Yuukireen irraa gama Jibuutii Itoophiyaa seene fedhii nyaataa ariifachiisaa ji'a tokkoof lammiilee miliyoona 1.5 ol guutuuf oola. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessa namoonni miliyoona 20 ol ta'an sababoota garaagaraan hanqina nyaataaf saaxilamanii jiru. Kunis gama kibbaan hongeen waggoota 40 keessatti hamaadha jedhamee quunnamuusaati. Gama kaaniin ammoo kaaba biyyattiitti waraanatu jira. Dabalataan baqattoonni 700 ta'an ji'a ji'aan deeggarsa nyaataa sagantaa nyaata addunyaarraa eegaa jiru. Sababa kanaaf midhaan kun lammiilee Itoophiyaa keessa jiranii fi gargaarsa tattamaa barbaachisuuf biraan gahuuf murteessaadha. Midhaan kun ammas biyya seenuu itti fufuu qaba. Midhaan biraa ammallee gara buufata Jibuutiitti dhufaa jira. Akka sagantaa nyaata addunyaa ibsetti ammallee deeggarsi dabalataa ni barbaachisa. We need to continue to scale up because the needs are just becoming higher and higher and deeggarsa nyaataa finnu dabaluu qabna. Sababiin isaas barbaachisummaan midhaanii dabaluu itti fufeera. Naannoo Somaaleetti sababa hongeen namoonni hanqina nyaata madaalawaan hubaman harka 30 oliin dabaleera.
kun immoo yaaddessaadha. Rakkoon biraa nuti qabnu sababa qaala'insa jireenyaan namoonni hamma guyyaatti nyaatan xiqqeessaa jiru. Hanqina nyaata madaalawaan miidhamuun dubartootaa fi daa'imman irratti jabaata. As Adaamaa wiirtuu gargaarsa namoomaa qabnurraa bakka gargaarsi barbaachisetti gargaarsa geessina. Wherever those immediate food needs are that we need to deliver. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu amma oduuwwan gaggabaabaan isinitti himaa. Gareen ekspertoota UN dhimma Itoophiyaa qoratan manni maree nageenyaa UN dhimma Itoophiyaa akka ajandaatti qabachuusaa akka simatu ibse. Manni maree kun kamisa akka mari'atu ibsamuus ammatti gabaasi kan mirkaneessee hin jiru. Pireezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan Raayilaa Odingaan pireezidantii haaraa ta'anii filatamuu dhabuutti mufachuu ibsan. Haa ta'u malee aangoo pireezidantummaa gammachuun pireezidantii haaraa filataman Wiiliyaam Ruutootti akka dabarsan ibsaniiru. Wiiliyaam Ruutoon kibxata dhufu sirna kakuu raawwachuun hojii eegaluuf jiru. Magaalaa guddoo Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti riqichi haaraa laga xiqqaa tokko irratti ijaarame osoo eebbaaf ribaaniin muramuu jijjige. Riqichi jigee kana namoota ogummaa ijaarsaa hin qabneetu ijaaree jedhameera. Ammatti deebifamee ijaaramaa akka jiru ibsameera. Gaazexeessaan duraanii televezyiinii Isaat Gobazee Sisaay ganamaarraa mana jireenya isaatti qabamuu maatiin BBC'tti himan. Haati warraasaa Masarat Dassaalany BBC'tti akka himtetti poolisoonni federaalaa lakkoofsaan 11 ta'an nagahee yookiin immoo ajaja mana murtii osoo hin qabatin mana isaanii sakatta'uu himte. Har'a ganama sa'aatii 1:00 irratti poolisoonni federaalaa dhufanii balbala rukutan. Gobazee dhumatu balbala jalaa saaqe. Poolisii federaalaa irraa dhufnee jedhan. Sana booda mana sakattaanaa jedhan. Nagahee mana murtii keessan arguu qabaa jedheen. Nagahee mana murtii hin qabannee rakkoo hin qabuu jedhaniin. Kireessituu fi nama mana kireeffate ragaa dhaabanii mana koornisii otoo hin hambisiin sakatta'ani. Sana booda herregawwan baankii, bilbila moobaayilii, dookumentiiwwan muraasa kaameraadhaan waraabbatanii isa fudhatanii iddoo geessan nutti himanii deeman. Sababa qabaniif hin qaban. Otoo sababa qabaatee mootummaan sababa kanaaf barbaadamtee jedhaanii ture. Kanaan duras sababa malee qabanii tursiisanii gadhiisan. Ammas sababa hin qaban. Mootummaan waan hawaasni fedhu gufachiisuu waan barbaaduuf qabe. Kana dura gaazexeessaan kun butamee hidhamee erga ture booda gadhiifamuu ibsee ture. Dhimma hidhaa ammaa irratti BBC'n poolisii irraa deebii hin arganne. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluuq naannoo Bonee Abunaa jedhamutti haleellaan biraa raawwachuu fi ammallee yaaddoo keessa jiraattonni BBC'tti himan. Haleellaan kun xumura torban darbee akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya bultii 28 raawwate. Ajjechaan biraa godinichuma aanaa Amurutti erga raawwatee booda haleellaa raawwatedha. Ajjechaa kanaafis hidhattooti Amaaraa achi jiranii fi bakkee kaanirraa dhufan jedhaman raawwachuutu himame. Garee kanarraa wanti jedhamee hin jiru. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa humnoonni nageenyaa bakkeewwan yaaddoon jirutti bobba'uu isaanii odeeffatu ibseera. Haala ajjechaan raawwate Zalaalam Taaddasaan aanaa Horroo Bulluuq irraa jiraataa dubbiseera. Yaaddoo ibsan irraa kan ka'e sagalee jiraataa kanaa jijjiirreerra. Mandara sana akka jirutti kan daaraa ta'ee namoonni hedduun du'anii namni karaa deemullee namni 3-4 amma har'aa reefi lafaan ka'een jiru jira. Karaa deemaan aanaa biraarraa dhufee tiraanspoortiin hin jiru karaan cufaadha. Ayyaana kana sababeeffatanii galmaaf yookaan maatii barbaacha deeman nama jiraataa achi duwwaa miti dure jedhamee hin awwaalamiin irraa jalaan argamaa jirurree ni jira. Lakkoofsi namaa amma kanaati jedhamee jala muramee maqaadhaan beekame mammaatti 21 darbee jira. Waa'ee ajjechaa kanaa quba qabaachuu BBC'n qondaala komishinii mirga namummaa Itoophiyaa obbo Badhaasaa Lammeessaa gaafateera. Odeeffannoo qabna. Isa amma qorataa jirrachuudha. Amma qaamaan deemanii qorachuu hin danda'amu waan ta'eef bilbilis iddoo yeroo baay'ee bahu. Ajjechaa torban darbee gaafa kibxataa gamsaatti raawwateen namoonni 60 ol ajjeefamaniiru. Kanneen maatiin isaanii dura ajjeefaman keessaa tokko reeffi abbaa ishee guyyaa 2 bulee argamu dubbatte. Guyyaa tokko erga lafa oolee bulee guyyaa isaatii kan argame.
fuudhee awwaaluu jira. Ka eenyummaan isaa hin beekamne, ka maatiin hin beekne, ka namni bira hin jirre. Namummaan nama ta'uu isaatiif waliif gaddee kan wal awwaaluu jirudha. Jiraataan biraa kana duras haleellaa raawwateen maatiin 2 dura ajjeefamuu himanii fi haleellaa gamsaatiin wasiilli isaanii ajjeefaman immoo kana dura nagaan jiraachaa akka turanii fi sababa siyaasaan rakkoon kun uumamaa akka jiru dubbatu. Baay'ee sabni kun dur irraa kaasee kan dhufee qubatee waliin barannee waliin jiraannee gabaa tokko waliin gabachaa turre afaan Oromooillee baranii tokko ta'eera baay'ee uummanni sun amma erguma siyaasni kun babal'atee siyaasni adda addaa kun waan ni ta'eema uummanni hundumtuu walitti diimate. Laggeen Itoophiyaa keessa yaa'anii daangaa biyya ormaatiin baane keessaa tokko Awaashidha. Laga Awaash namoonni waa ijoo lamaa yaadatu. Tokko birraa jala dambala'ee qeerra nama buqqisuu isaati. Bonammoo boneen hawaasii oomisha irraa guurrata. Artistoonni Oromoo waa'ee laga kanaa yeroo adda addaatti sirbaniiru. Awaash nama hin ceesisu, yaadni riyyaa nama raffisu jechuun Ali Birraa weellisee ture. Looreet Tsaggaayee Gabramadiinis waa'ee Awaash walaloo barreessaniin Awaash laga badhaasaa fi balaas ta'uu qabu eeran. Jeetuu Iddoosaa barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee fi kaadhimamaa PhD waraqaa qorannoo laga Awaash daldalaaf akkaataa ooluu danda'amu irratti gaggeessaa jiranidha. Hirphaa Gammachuun laga kana maaltu adda godha jechuun gaafate. Gaarawwan naannoo Giincitti argaman naannoo sana ka'ee daangaa Jibuutii kun laga Abee jedhamu irratti kan dhaabbatudha jechuudha. Mootummaan istirateejik pilaanii Awaash irratti yeroo kaa'u dheerinni isaa kiiloomeetira 1,200 akka ta'e ni kaa'u jechuudha. Kan akka Aqaaqii Qabbanaa laga kana kan itti makamanii baay'inaan Oromiyaa irraa kan laga kana itti dabalaman jechuudha. Lagni Awaash lageen Itoophiyaa keessaa maddan irraa maaltu adda godha? Awaash tokkoffaa lageewwan Itoophiyaan qabdu keessaa baay'een isaanii daangaa Itoophiyaa qaxxaamuranii kan ba'an. Fakkeenyaaf laga Abbayyaa yeroo laaltee, Shabalee yoo laaltee, lageewwan kun lageen daangaa Itoophiyaa darbanii Awaash garuu yeroo hundaa biyya Itoophiyaa keessaa hin ba'u jedhamee beekama. Amalli inni lammaffaayyuu lageewwan Itoophiyaan qabdu keessaa garmalee kan faayidaa ikonomii irra oole jedhamee hin beekama. Fakkeenyaaf yeroo kontribuushinii isaan GDP qabu parsantii 50 kan ta'u GDP agrikalcharii irratti hundaa'e kan maddu akka biyyumaatti jechuudha. Kan biraa immoo lagdi Awaash irra caalaatti qonna jallisiif kan inni oolu. Indaastiriiwwan biyya kana keessa jiru jedhaman gurguddoon isaanii naannoo lageen Awaash kana kan qubatanii jiran jechuudha. Finfinnee dabalatee, godina addaa Oromiyaa dabalatee, Awaash agro indaastirii kun Awaash jallaa kan jiran hanga Affaaritti dabalatee, even Dasseemaaf Kombolchaa dabalatee indaastiriiwwan gurguddoon biyyi kun qabdu faayidaa bishaanuma kanarraa argamuu fi bishaan kun tajaajila guddaa oolaa jechuudha. Xuriiwwan indaastirii kana keessaa ba'an illee laguma kanatti dabalamu. Sadaffaa naannoowwan Itoophiyaa jiran keessaa Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Sumaalee fi naannoo Kibbaa Dirreedawaa fi Finfinnee illee dabalatee uummattoota naannoo sana keessa jiran hammachuudhaan amala addaa kan qabu isa taasisaa jechuudha. Baay'ina uummataa miliyoona 18 ol kan ta'u naannoo faayidaa laga kanarra jiruun wal qabatee kan jiraachaa jiru ta'uusaa faayidaan irra caalaan uummata biyya keenyaaf kennaa jiru irra caalaansaa qonna jallisii irratti hundaa'eera akka ta'e. Kan biraa immoo naannoo Riifti Vaalii naannoo Affaar argatee horsiisee bulaadhaa gara mataa haaraa Gajjallaas yoo agartee naannoon sun baay'eensaa horsiisee bulummaaf faayidaa guddaa kan qabu akkuma agarrudha. Namni faayidaa bishaanii hubatee paawar jenereeshiniif yookaan immoo humna ibsaa maddisiisuuf jallisiitiin qonna ammayyeessuuf yeruma duraafuu bara impaayeraa Haayila Sillaasee dabalatee illee tajaajila irrigeeshiniif yookaan immoo jallisiif yeroo duraaf biyyi kun kan itti fayyadamaa turte laguma kana jechuudha. Kanaaf kontribuushiniin GDP kanaaf qabu faayidaa isaa yeroo laallu irra caalmaatiin Awaash laga nama jaalatu jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Waa'ee laga Awaash dhageenye kaanee fuula duratti barreeffamaan dubbisuu dandeessu. Daa'imni ganna 4 lammii Awustiraaliyaa haadha isaa gaggabdeef ambulaansii bilbilee waamuun gargaare. Haati daa'ima kanaa akkatti ambulaansii bilbilan guyyaa tokko dura isa barsiisutu dhagahame. Sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa xumuramaatti jira. Sagantaa kana kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Kan qopheesse Hirphaa Gammachuudha. Boruu walitti deebinaa halkan gaarii.